ورب الكعبة خطاب النفاذ يا مكان قرآن في قرآن بيدامي قرآن في دي إيه رجاسا بكر أسا كنا رجاسا بكر أنا أوصى أنا دوبي سوانا يتفيسين دوبي سامي ولا أقدرني أما أنا أبوليساني يا خوان سنتي ميت خوان سنجي أبوليساني أبي أنا أوانا كنا وبدي باشن تما قاعد تدري تخسنجي فيديو تنا لقدي تسوي جات تملي شات خجي مرتي فيديو تنا لقدي فيديو تنا لقدي جو ربي بي يو غوري خان كي أكستي وانا قاته خسنجي مرتي تايور كو براك دبر فيديو تنا لقدي سكوتك لقدي سكوتك هنو مرتي وانا كانت مانو سينتو مرتي ده تناوجي متى ولا سيتي أدي جرات لا لما رسيتين كون مرجعتي في دماغي حبيبي خطاب الوصايا خطاب قبل نبأ مودي دبر ميس كبر دوغا كوتا كمان كي جرامي خرجت إني دراما توسا أما نوغالي جرانا بوي مديرة كنا بوجي مال بو مكان بلسو مالا بوي مديرة بوجي ما أجرا تاو جرام جنبه جو إيه سني شيرين جرا ولا بدن بفتني متاخنا تبى شون كبدن مالي مو شيرين ينجو لانغا مجامو كل سنين مرة نصبه لا ciao سنون تسيت أقول يرو مرتي رابطو أمتا مرتي بوتو وان كان أما خدو أما رجع في الجيمين أبو أما خدو أما رجع في الجيمين أقولك لا بيوتي كابي تباو جيرو دي بي إس إني أستايا سو مرجعتي في أما رجع أورمون بدو كذا مرتي أما دبر أورمون أتبقى أتركوا تكمل بليز كذا أنا في مرتي أنا بيت وكذا كذا أنا في مرتي وجاسا كذا أنا بيت أنا أوفس كذا مرتي لمانو دابا no ane ke sabe ta na fi murti da ka dugol raga boy murti guto amma kitaba na gabaddu amma raga san na bidi ati guya kana na bilbilte asri o so bayanun banna na bere jiru bakare ne segreta jiru ti video si banadde wajja so ine jarti ni san fida sun jarti milishati ilman sul ilman pagandi ti miti jarri sun ane koy ane muti gabad ana murti wajja sa single to sibot ops murti amma kitaba na gabatta amma raga wan ni fit gargaar sana makanaatti khagufu tawjiru tokkosi dolle tanas khajuburra khaisi sallen gamad bod goras nyaata beeta sigara nama kama bereda kuma ta zanaci labarin ne yacun jiren yin jiratu ane lenu debisi amma murti yakana gonu media kana walin bayna wante fi median kuni taimi takiti ofaba keesat yes namonni agenda umun dufani saata namonni rakatani dufan variali ni saani taata takiti qof yes taata takiti isan qaban kanatti shabaqa isani sirreesine namas jiru kana qabanne gurbaa kanaaf kamalu waan itti mana kiraa isaaf umnu miti waan ittiin isaaf hojii umnu malee hidan deenya baatwe obsaa biyaan dubbita kan ya waan obsaa biyaan dubbatu tokkoon sittima rakkinni rakkinni rakkoo keenya baay'ina keenya irra hin caalu waan jiru tokko namni as jiru kun osoo qarshii 500 Itoophiyaa itti qabne gurbaa kanaaf mana kiraa osoo hin taane hojii inni ittiin jiraatu uumuu dandeenya nama jabaa qeerroo baddeessaa keessatti qeerroo finfinnee baay'ee oromoo finfinnee tana qubate warra bulbulaati moo Mikaa'el kana keessatti gurbaa kun nama keenya cuqubsiisuu irratti nama gee guddaa qabu jaan ani si dubbatti hin dhagee wallahi ragaan ba'a eeggatta finfinnee dhaqeen dhufe isallee nagarre garuu baddeessatti miti finfinnuma keessatti nama keenya qubsiisuu irratti nama keenya bira dhaabbachuu irratti rakkoo nama isaa irratti nama dorgomaa hin qabne ta'uusaa si dubbatti hin bare kanaaf gurbaa bareedaa kana nama jabaa kana rakkoo himachuu qaanfatu kana akkamitti qubsiifne sharaa keessaa miti mana keessa goone hojii inni irraa if dandee irraa jiraatu goonaaf aanarraa sirraa kaaneen guest like hundi keenya waan dandeenyu biraa dhaabbannu amma haasawaa fi ashangullitii boochaa nu barbaachisu namni as jirtan hundi keessan miira amma qabnu kanaan oowwa amma qabnu kanaan ganama boru jijjiirama akka inni mana isaatii fi fuula isaarratti argu godhuu danda'u nurra jiraata hunda caalaa kagaraas nyaatumaa inni dubartii daa'ima ji'a takkaatiin keemaa sharaa keessa teessu sanii fi muciyyoo gaafa aaneen viidiyoo waraabu waan akka viidiyoo wayii gubbaa teessu takkaan arge beektaa intaloo wayii xiqqoo bareedduu takka hedduun adda game dhugaas sin jaan kanaaf ammuma irraa kaafnee hundi keenya biraa dhaabbannu sin jaa akkaawuntiin isaa as gubbatti kunoo bakka inni kaje'u ni mul'ata Itoophiyaa keessa warri jirtan biyya namaallee ka jirtan amma yeroon teeknooloojiidha namni hundi bilbila appilikeeshina wal irraa qabdan akkaawuntii keessanii wajjin kafalii banamee jiru jechuudha bakkuma fe'ee teessee 500 maan taane 100 maan taane 1000 maan taane qarshii 50 maan taane hancufti galaana kabaadha akka jaansan yoo walitti dabalamte wanni hundi bu'aa buufti adra rabbi namni bifa bareedaa kana qabu namni humna guddaa kana qabu Itoophiyaa sun hundi ni beekta wanni ol somnu jiru hin dalagatu minaan min jedham ayero kana miti injiinariin digrii 3 4 baadhate dagaa waan dalagatu dhabee deema hatta dagaan sin jawaan biraati miti kanaaf namni kun hidhaa bahe jireenya harkaa facee sharaa keessa bahe harka wal qabannee tokkuma bira dhaabbannee hojii nama kanaa uumnu masuulummaa nuu qabaan isin jaani warri mana keessa girte gaazaa keessan dubbadha hawaasni bal'aan ammoo asirratti ol ba'uun gargaarsaa miti asirratti ol ba'uun furmaataa miti hattiin nama gargaaraniif rabbi jecha namummaaf oromummaaf
amantaaf sodaa rabbiitiif sadaqaaf rakkoon hin jiru maa ol sobna gargaarsi sadaqa bakka rabbi irraa jira argatta namarraa miti asirratti ol baatee kuma shaniin galchu kuma shantamii galchennu jettuus mirga keeti garuu diras mara faayidaan qabu wanni guddaan maali dhoyfattee waan qabdu sani nama kee bira dhaabbachuudha seenaa dalaguu qabna irra dhugaan isin qabcaa kanarratti kanaaf hundi keessan asumarraa kasaati waan qabdan yaala waan qabnu dhamumarraa qabne biraa dhaabbannu xiqqoon tuffatina yabaaddaa galatuma anis asumaan isin wajjin jira. Shabaka isaatu rakkoo qabu torkii isaanii dhaqama laal namoonni akkaawuntii keessan aappii keessanii seentan yeroo tokko chaalenjii fudhannaa aappii keessan gasseena lakkoofsa kana itti barreessaa 1,000 murtii afaan makeetitti murtii ija kana godhu sa'a takkaaf takka daqiiqa 30 chaalenjii ergite kana hojjennaati dura akkaawuntii sana eegu cheek nu godha akkaawuntii isaa san asirraa kaafnee hojjenna. Kunu akkaawuntiin isuma bira jirti bar. Yaa akkaawuntii isa yeroo takka cheek nuuf haa godhanii asii booda waan ta'uu laalla waan ta'eef akkasitti deemna. Nuti bara boo adoonaa ifaadhaa gadi miti bar nuti amaaraa gadi miti bar. Sigalee dalaguu dandeenya waan barbaadu. Asirraa kun sirriidha baakaan di Hussein Haajijja. Yaa. Anche gureetin jira. Thank you. Yoo dandeesse bro akkaawuntii san cheek nu godhi chaalenjii kanatti bobsifna amma asirraa kaafne. Okay. Abaa moodee dubbachuu barbaadda? Aye, no, do Etiopa. Okay, family amma tokkora. Paakantiin yoo na dhaga'u jiraate murtii wajjin taanii osoo akkaawuntii san cheek nu godhanii waan irra jiru laallannee kanuma afaan hin dubbanne. Akkaawuntii transactional ulaali. Akkaawuntii kana hin baanu biroo. No, tootaalii kan keelaa yoo gutaka tootaalii kan transaction qoy akkasii seenu jira transactional ulaal ta message. Miseji adiro murtiguuto an silkumaun furanne baran silki mana hidhattin diise tanis silki accounting ba fadesa mana hidhattin diise ammoo ganama anne kafe wajjin deene ce gode isinifinim hayye taate balance ilaalu nan do family mobile banking qabu account ma fi account qofa qabameni tagorgoru ganama banking dhaqee seenee qaamuma mataa qofa isaatiin banking isaa check godhu malee family please mucaa kana support godhu amma maallaqaa qofa ergaa dhiisate Silkiin teessatti. maallaqaa qofa ergaa account irratti qofa maallaqaa galchaa family waan akkas goona bakka akkas taanaan itti fuuna rakkoon qabu. Silkii baasee tootaalii ganama laaluu danda'a ammaaf akkaawuntiin keessaatii inni itti amanee jira abbaanas jira akkaawuntii kana qabataniituma akkaawuntiin maali murtii oggutak Itoophiyaa baankii daldala Itoophiyaa CBA daldala Itoophiyaa international okay. Yaa Jaartirratti yoo goone foo. Jarra miseejii yoo seenuti jaartii irra yoo goone foo. no bare maallaqni inni seenaa bar yaadi miseejii ilaaluuf jenna malee nuti rakkoo maallaqaan jiru bar tokkuma akkaawuntiin rakkan hin jiru. kena barballi Yaa miseejii amma ilaaluuf heeneeti kena saatii barballi ibsan kena sirra Maaleen seenaa baankii isteetimentii baasuu dandeenya. kajalibsan nage okay akkana goona ammoo gutak yaa jaalibsaan naqee resiita naa ergee bannaa itti dawwale halkan san 50 san oggaati nage turis numan daga ammoo as deebi'ee ganama edaa dhaga'uu turte ni jirta edaa siin dhaga'uu kee turte baasetin mana san kafale maaliif online tanamaa jiraan namaan na bireera dhaga'uun ture naqee fin jeen deemu kuma janta emergency dha wallahi wabilla obboleessi bakka inni hin jirretti nu dalagaa turre family unkwaan inni nu bira jiraatee miti amma waan gootan arra anamma daqiiqaa challenge tokko isinirraa fudhadha challenge jalqabaa kana dabbaali fi aanne kanneetin itti aanaan challenge ani si kan ijoolleen tiyya sheritti naa godhaame ijoollee teenyatti anis gareen qabaa gara aannetiin nama dhufuu jira gara dabbaali nama dhufuu jira dabaree walirraa fudhannu namoonni giftiin support godhuu dandeessan qorxummii leenca waan qabdan kanaaf namoonni kun akkaawuntii isarratti akkaawuntii isaa kanuma galchaadhaaf challenge wal harkaa fudhanna islaamiseejiin hin jiru islaamiseejiin wallahi mooraalii haqa rabbii tokko isin himu transakshinii yeroo hunda amma maastara binnafaa wajjin dalaga laayifii taa'anii beeytanii transakshinii murteessa daqiiqaa kurnan amma deengadda Khadir umbannaatii fi dabaalfaa wajjin dalagaa dalii takkaa jira transakshinii dabaree wal fudhataa turre daqiiqaa san keessatti 50 kan inaaf fakkeenyaaf abbaa mooneeti rabbii ijaa namni na jaalatan akkaawuntii kanatti qarshii 10,000 naa galcha fudhatee galcha jechuudha transakshinii murteessaa eegatee immoo rakkoon qabu humaan agarru tilmaamaan daleena amma tilmaamaan daqiiqaa kurnan san keessatti dabbaalifiin dabaree kannaa dabbaal dabaree fudhatteeti akkaawuntii biratti ol si baasa yeroo tokko
dabaree fudhatteeti daqiiqaa meeqa fudhatta beektaa? Si makiinaa keessa jira wanni nagadha warri inni nagadha isma naadii sokutan. Okay ayyee. Haga nyaata nyaadhu qofa hiraata nyaanne haga nyaata nyaadhu qofa dabaree naa fudhattan. Ayyee akkana goona amma. Aaneen jira abbaan moonee jira xindoon jira nama hedduu jira as keessa. Akkana goona amma. Ilmi namaa waanuma lamaaf nama gargaara. Tokko rabbi irraa waa argachuuf nama gargaara. Tokko immoo namummaadhaaf namaaf garaa laafee nama gargaara. Anaan nagaalachuu dandeessa jibbuu dandeessa. Waan qabdu nama dadhabaa biraan dhaabbachuun ammoo anaaf getteeti miti. Ifii getteeti malee. Kanaaf walii qoodnee daleenuus rakkoon qabu. Osoo waliin qoodiin daleenuus anaaf miti kadaleedu ana jiriitti hin argadhu. Ani tokko birriitti yaan baasa. Lama waan rabbiin sagaleen ittiin dubbadhu nakkannee sagaleen xiqqee xiqqoo bira dhagamtuu fi sagalee xiyyaananis yeroo tiyya gubee taa'ee dubbadha. Kanaaf ammumarraa kaafnee hundi keessan waan goonu abbaan riyaadoo jaalattu abbaan ambar I don't know kanaa miti amma abbaan rabbii waa sikkannee waan hin sikkanne kanarraa baasitii namaan ani ittiin kennee. Okay amma akkanan isinii godha. Yaa sanitti mukaan wanni guddaan gargaarsu. Hot. No ana miti ana kamitti if jaasirraa inni eegalu deema namni bakka jirurraa eegala dura ifirraa eegala. Mana nama guddaa jirta mana booda gabadhu murtii mana ambaasaa dirooro. Baasi booda. Gabbuusa gurbaa. Narraa gabbuusa yookaan muutu narraa godha. Umuundeen na bira jira eraata nyaata wakaaneeti jidduudhaan dhufnee amma akkana goona laa haasawan isinii eegala namni manarraa eegala ifirraa eegala. Warri asirra jirtan kuni abbaan moonee Keenyaa jira jee biran dabru har'a. 5,000 maallaqa Itoophiyaa maan ta'an dirqama qaba. Umuundee bira jira mana uffata umuundee ittiin argama. Umuundeen haga ammaa eenyu ta'e galee itti sagantaa amma irratti argamtan kana. Kanuma karaa keessaatiin godhu jiruu fi akkaawuntiin risiin nu biran ga'u rabbu bolumuma isaati jecha godhu jiru malee wanni ifa nuu biyya asirra nuu himame hin jiru mooraalii nu ta'u hin jiru jeeni. Reala 200 maqaa kiyyaanii reala 300 maqaa isiitiin reala 500 jechuun maallaqa Itoophiyaa qarshii 25,000 akkaawuntii isaarratti nama jalqaba sagantaa. Dhiisigaa umuundee yiri. Okay family akkaawuntiin umuundeedha kana jala jiru kana hundaa jaala hundi keessan qaqqabaa foloo godha asii eegallam qarshii 25,000 ila. Family akkaawuntiin hundaa kajawa zila kana hundi keessan foloo godha itti fudhaa. Okay. Eenyutti aan? Umuundee irraa kallattuu mana arganne. Bishaan achi bakka bal'aa. 25,000 qabatta dubbadate. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Asuma rangalatooma obboleessa kiyyaas isaan hundinuu ilmaan kiyyaasi ifatana addunyaa akhiraa rabbi isin alaafisu gamtaadhaan hojii haasoytanii baabu'ii guddaa akkana waliif chaalenjii qilleensa kanarratti lafarra dhiistanii qilleensarra jabaachuu keessaniif hedduun isin jaaladha akka haadha takka qilleensa kana gubbarra isin hojii jiru wal kabajanii jaalala walii wal malee humaan qabnu jettanii gizuma hundaa anuma hundeen gizuma hundaa roga dandeessanii isin hojiin jira wal jabeeffadhaa walis dhaggeeffadhaa akka kanniisa takkaatti deema waliif deemaa baawara namni walirra qabaachuudhaan jabeenyi buucaa hojjette Oromoon jabeenya kanaas walii qooda kaayaa waliifis ibsaa waliinis galatoomiyechaa galma geenya ilma khiyyaatilleen qayidharraa baate hidhaa kanaa miti hidhaa khaaliqaa hunda rabbi sirraa eegu rizqii halaalis jalas rabbi si haa hidhu kannaa khaaliinii xiisha isaa rabbi siif haa kennu akka umma hundee maqaa murtiitii fi maqaa khiyyaan 25 ammaan akkaantii isinii galta akkaantii sheer galatoomaa horaa bulaa isin hundi keessanuu gizuma hundaa'u wal dhaggeeffadhaa miidiyaan isinitti hin fayyadamin miidiyaa kana fayyadamaa jawaadhaan isiniin jaa galatoomaa horaa bulaa. Thank you mama thank you. Umuundee naadariyaa xiyyachuun nama kanaa kanas qabdee Oromoon beekaa jechuun fidii hoodhu kan ambaasaadara namni kun nama jabaadha nama biizinasaati asumaan akkaawuntiin isii ka biizinasaati hundaa jaazala jiru kana fooloo godhaanii mana uffata guddaa like yoon isin garsiise bakki amma itti argamnu mana uffata isiiti anillee ni ilaala jeetiin dhufe namni keenya gaanni beeytanii haa guddatu haa mul'atu haa dalagatutti namana dhaqeetiin laalaa jabaadhaan jaanii mul'ataa misiit. Yes, namni keenya haa jabaatu. Biyya Saudi Arabiyaa, Riyaad, maal jaaniin ganda kana maqaa isaa? Haraa jaamaa, kun mana uffata isiiti laal. Asin jira. Wallaahi bakkaan isaan laaluudhaa deemeettiin laayif irratti illee jechuun umuundeen ni beeytanii tana. So akkasitti namni keenya haanuma jabaatu, haa mul'atu, haa qabaatutti namanaan. Siigalee akkasitti nuu jalqabde namoonni birallee itti nuu aana. Akkaawuntii jiraallee fooloo godhaanii. Murtii teenkii galatoomii umuundeen si galatoomii namni keenya.
galatoomaa. Aksir. Waan keessa jiruu fi mee waan akka turee fi waan agartan nutti uummata kana illee waan gurra booftu mucaa family complete taatabi ndaabina taatabi kana milleen lama complete kana kumasha soddoma galcha daddafaat Anne carraan keetti itti fufi shabakaan keetti illee bareedaadha abbaa rakkoo keessa jirullee sama dubbachuu danda'a waan namni kun keessa jiruu fi waan silaa isa barbaachisullee uummata kana dhaga'u namni hundi nutti misir. Ta duraan dursee tokkummaa keessan kana arguun ifiifu akka nama wallahi hedduun gammade tokko taatanii obboleessa keessan kan kaleessa qabsoo kanaaf aarsaa guddaa kafale obboleessa keenya baakaandii gargaaruu keessaniif asitti argamuu keessaniif wallahi galatoomaa jiruu teessan keessatti rabbii isin gaddisiisin gammachuu malee. Qe'ee teessan keessa gadda rabbiin fidiin gammachuu malee wallahi obboleessi keenya kalee dheengadda galgala sa'aatii 6 natti bilbilee bar'anne meeshaan tiyya ala jirti barri yeroo naan jedhu wallahi billahi bakka atta nuun namanne maal jeeti usmaan deemu isa qofaa ala jiraanse jaartiin isaatii fi ilmoon isaa qabbana san keessatti akka malee rakkachaa turte. Ilmoon akkana ollatti qabbana keessa laaluu dadhabeetiin atta bakka maal jee akkaan haasoo wallaalee obboleessi keenya baakaandiin waggaa 5 dura yeroon finfinnee dhufu nama akkaan anallee simatee atta yerumaan jalqabaa finfinnee tana dhufu namni na simatee biyya tana barsiise isa. Jabaadhu rakkataa kee gargaari atta raayidii illee nan kafalchiisu mucaan irraan tana rakkadhe online irratti akkana jechuudha. Nama anaa miti tiiroota kiyyallee afeeruu ture. Wallahi gizeen dhaqee dubbachuus dadhabee dirqitti anaatu viidiyoo irraa waraabe an uummata Oromoo dararuun barbaadu soo jedhu abshir uummanni Oromoodha galatanii beekanii sibiranii dhaabbatanii abshir si gargaaran jeetiin akkasitti haradhee anis viidiyoo galgala irraa sa'aatii 8 post godhee isinis waamicha kana wawwaattanii ispeeshaalii murtii fi dabbaal keessaan dhuftanii obboleessa keenya kana haqa isaanii beeyna yeroo qabsoo san ni beeyna jettanii qooda keessanii fi yeroo san dhufuu keessaniif wallahi galatooma wallahi amma asoollee post godheetiin jira guddifnu namnis deemaa jira challenge mee ugguma takka ammumatti hanga dandeessan namuutu akkauntii kanarratti amma waan qabdan yoo qarshii 100 kumatees kuma lamatees waan qabdan obboleessa keenya kanarratti akkauntii kanarra galchaa nu gammachiisa risiitii baay'ee harkuu qabna duboo dabbaa irrattis ergaa murtii irrattis ergaa rabbi jiruu teessan keessatti isin haa gammachiisu wallahi isinirra yaada tokko naa dhufe ani xiyee akkas taate qabxiin kee naa galee jira wanni guddaan itti barbaadde haasaa caalaa walitti adeemu namni akka galaan deemne kajaa'u naa galee point wannoo goonoo yaada xiyyaa yoo hin taane narraa dhiiftanii aaneedhaa fi bara obboleessi keenya kaslaa gargaaruu barbaadnu kun waan wajjin jirtanii fi namni baay'een eebirrii waan qabuuf gargaarsa godhaa ture hunda keessatti illee eebirriin waan faayidaa guddaa qabuu fi yeroo takka lakkoofsa kan kee eebirriidhaa yoo jawaal amma ittiin laayifii kirtuu kana keessa jiraachuu baate nuuf himtee namni gara eebirriitiin waa darbulleen 500 illee man taane yoo darbanoo ibirrii bar ibirrii ni qaba ibirrii isaa maxxanseetiin jira gaba feesbuukaatiin ibirrii ni qaba okay qoye kana goona gutak murtii guutuu qoto gutak akkauntii kana cancel la godhiti ibirrii bakka akkauntii kana naabu sila kosuma kallattiin naa kaayii namni ibirrii kana walumaa naa godhisi ibirrii ati dabalu malee ittuma dabalu ibirrii biro daqiiqa wal jijjiirraa deemna haa akkauntii guutuu kan haamee ibirrii bakka buune daqiiqa lamaaf namni ibirrii kana sirraa qabatu afaan inni murraa barreeffama shotti godhachuu wayyaadha indoo gore Indo kan goraya. Iya aneh tu mak kata bi, moderator ni kau dami. aanee ni danda'u